Moda akka Oromoo kamiitu gabbee abbaa Oromoo waan akkanaatti nurra jiraati naaf hirmadhaa haqa namaa kanarraa galchaa jedhe qabaattuun kafalta dhabnaan miskiina taananiin immoo du'aa rabbi goota yookiin immoo san hundaa itti dhiiftee dhiifte warri haftaame warri rabbi kennan jiraata. Rageeffar dubbii amma ta muzammilii fi ta firoomsaa fi namoota isaa galchina birrii. Namni qabnamma nuti walirratti. Aboo kaballaqaa finna kan namni dhalarraa wallola dhiisi kun yoo barbaade haadhumati yoo barbaade dhiisi kun I don't care raman. Boleessoo rageeffar dubbiin badduun kan dhalarra wallolan kana namni wal ajjeesa mallayni homaan ta'uu. Inka falam namni gaafa jiru amma kam dhaqqabnaadha bara namni ayyee ati dhageeffadhu ammuma booda masaafii maqaan dhayin tana itti nurraa goola bira koon qabu tasaafii tana yoo maqaan dhawu tasaafii tokkoffaa dhageeffadhu namni birrii 42 kafaluu danda'u hin jiru rabbi irraa haa baasu guyyaa du'e immoo rabbi ganama subiidhaan uummata haa qoodu achitti birriin ufumaan namaa duuddiidhaan ganama atuu shilingii qabaanan achi sii fidan narraa qabda daatillee qarshii 500 ganama subiilee gachitti. 500 qofa obboleessa 500 qofa tadheen gadda waliin birrii akka itti shawwannee shamarra irraa guurree nyaannellee sananii naa kamalta situ nyaatee qofa maalii yoo leeyyuu. Warra fuudhee irraa deebifne kaasa warra fuudhee deebifne ganama subii achi taa'aa jirti saafiillee ganama subii maal godhaa cinqamasina saafii dhagaye wallaahi hin cinqamin Oromoon namaan dhagayeettu. Maali maasi fakkaate beektaa Osmeetti haasawuu barbaada. Neen namatti haasawuu barbaadu. Natti haasa'e nam tokko muyitii godha utuun keessa natti haasa'e. Maasi fakkaate. Natti haasa'e wala wanta nu baasi wali nu baasi. Aboo muyitii godha anaaf saafii qofa. Muyitii godha saafii natti haasa'e. Koi gurbaan booyaa jiran jenne amma. Gurbaan nagaa. Aboo immaan tokko talagatee deeme iji dhiiraa agartuu ija akka diimate ija dhiiraa ija laaltee beekta dhiiraa agarta. Dhagaa hundumti keessanuu dhagaye Osmee. Baalii ijoolleen nama yeroo dheeraa anaaf galata guddaa oole. Kuni waan nama harkatti baduun duruu jirti. Makiina ammoo makiinaa birrii amma makiinaa inni haasa'u yoo barbaade makiinaa arabaa oofuu danda'a. Makiinaa 12,000 makiinaa 7,000 kan inni amma hin bitata isii bitachuudhaafi waan kana godhaa jiru kana yoo an kanaaf ka godhu taate rabbi haadhatii ijaan hin agarsiisin. Yoo ani makiinaa bitachuu godhu taate. Makiinaa tana waggaa meeqa qabachuu jira arabaan deeman arabti dubartiin deeman jechuudha si galee haa ta'u malee jechuudha dhageeffadhu yoo ani guyyaa tokko makiinaa no banee suni rakkoo miti dhagaye na jalan dubbisin kaayila banee si garsiisuu danda'amu caalus jedhi bira jira muyitii godhu dhagaye sanii miidhiisi isaa deebisaan jiru ati na dhageeffadhu Usmee fi baadiyyoon namoonni as keessa jirtan namoonni obboleessa qabdan jechuudha. Namoonni obboleessa qabdan dhageeffadha. Yoo an makiinaa bitachuudhaaf yoo ani makiinaa sammuu xiyya tana keessa yaadee makiinaa bitadha jedhee waan filima kana ka fidu taate rabbiin haadha xiyya ija tana sii galee ija xiyya tana ummii xiyya tana deettee rabbiin agarsiisin. Yaada farsoo yaade kana yoo dhageeffadhu dhugaa jirtu. Kanaaf inni har'a guyyaa argate isa bicha illee miti. Dheengadda afaaniin daddarbaa ture miidiyaa kanarratti waan garaa isin nyaatu. Si galee birriin tun waan guddaa fi miti beeki. Namoota ani nama arrabsaa turanii fi warroonni silaa guruupii walitti qabnu warroota aboon dhiisi jedhin kaayaa fi. Sila aboo namicha keenya aboo muyitii godha namicho dubbatuuti dubbadhu ati eno. Kanaaf sababoota gartee gara garaatiif gartee rakkoo natti galte furachuu dadhabe malee nama akkasitti rakkoo amma jarri yaaddan rakkoo uummanni keenya jedhu kana keessaa bahuu hin dadhabne namatti bu'aa ture. Waan namatti bu'aa tureef saafii haatee amrii taate rabbi itti araaramu tokko haatee karaa duutee akkamii agartaa? Wallahi ummati ya dhiisi. Ummati ummateeti dhiisi. Wallahi koomenti akkana jedhaara wallahi. Dhiisi rabbi umrii haa dheeressu waan keenyaattu si galemi. Dhiisi waan keenyaattu. Akkana jedhaar tokko wallahi koomenti tokko sedha qasama billahi. Yoo na inni duute kanaaf fakkeenya ummata kanallee taya saafii bor yoo barbaadde ganama dubii yoo barbaadde saa ammaa kana mallaa inni nama dhufee sii fuudhu narraa yoo jiraate kun of qabeetiin jira riyaala 1,000 siif jecha. Wallahi Abdullah gaafa inni rakkatuu jira kataa ture farsoo kana qabadhu mucaan kun akkatti kun obboyaa jira qalbii itti hocabe bilaasha anduguma sitti makabadha farsoo kana mucaa rabbii nagattee afarsa maqaan si wajjin nabade maqaa hiriyaadha waan an jedhen qaata dhaga'uu dhiise farsan akka waan an jedhen dhaga'uu dhiise akka aramni dheengadda hudduu kee tumteeti mujaan fayyaa qabu waanuma barbaade haasaa beekta
laal dhagaya farsaa yoo hiriyyummaa ta'e natti amanti ammarraa kaasee maqaa isaaf hin ta'u rabbumaa jedhe dhiisi mucaa haadha ofiitiin akka kakatee booyu obboleessa keetii obboleessa musliimati niin jee ramadaanati mee rabbumaa sodaatu wal obboleessa qabda ani ilmaan na keessa jigaa jire Ambar nama laila usme waan tokko dhagaye usme waan tokko an naman na gargaaraa jechaan jiru bara nama amma rakkoo tana keessaa na baasee yookiin immoo Oromoon borga nama na gargaartee waan kana keessaa yookiin aslii fi haati faatee yookiin immoo namnummaa inni jedhu gadaan faanti na quban qabu amma gadaan fakkeenya yoo dhugaa dubbanne akka nama kamittuu deeggaree akkanuma warri gadabdu kun jookariin qabatu warri gadabdu durriyyee aboo dhagayi kaa aboo yaaki maaluma rabbiin irra kaa'ee yaaki aboo na jalan dubbatiin sii galee asli illee yoo taate ka arrabsaa ture haadha faata illee yoo taate ka arrabsaa ture sii galee namni an arrabsaa ture kun waan haa godha na gargaarsiisa jedhee sammuu kiyya kana keessa maaliifi namootaan itti dhiyaadhu baay'eetu narraa dheesse waan ta'eef iyyaadu'an kana sirriitti hin beekan yoo dhiifama naa godhanillee waan kana narraa kafalan waan jedhu Allahu alam rabbi beeka sii galee iyyaadu kana amma birriin naa kennamaa saniif zaafin akkatti warwaataa dhageeffadhu saniifi miti garuu ani arrabsaa ture jara kana miidhaa ture taafii kiyya daqiiqaa takka na baasi dhageeffadhu feemasni yeroo ammaa baaliyyoodha feemasni yeroo ammaa ramzaadha feemasni yeroo ammaa afarsaadha feemasni yeroo ammaa garanaa noo sanaa mi dhageeffadhu nama tokko miidha liifiyaa malee maaliif hin gargaarsifne baaliyyoo mucaan kun asit du'aa jira nama tokko miitee dhageeffadhu la nama tokko miitee yoo dhagaya abboo mee dhagaya aboo dubbiitti yenaar kaamuraa jirta bakka kalaas dubbiitti yenaar kaamurii hin dhageeffadhu malee maaliif hin gargaarsifne atasitti mee na fixachiisi na fixachiisi yeroo tokko anamma haadha faateetii fi aslii arrabsaa dhageeffadhu la mee na dhagaye haadha faateetii fi aslii arrabsaa ture arra jarri yoo dhiife mata rabbiillee kanaa godhan taate anamma asliin guyyaatti sii qabanaan jedhee miti maal yoo argee amane malee yoo argee na gargaaree birrii sana kunoo anillee hagana si gargaare jedhe malee dheengadda xiqqeessaa ture waan ta'eef waan san bira naa dabree birrii rakkoo natti galte ta'e narraa fudhata waan jedhu sani rabbi beeka sii galee ani immoo dheengadda arrabsaa ture namna xiqqeessaa turte sii galee tarii jazaa sii kafaluu danda'a sitti callisee yookiin immoo rabbi jecha si gargaaruun mala hin beekamu sii galee kanaaf an amma irra guddaan ka ani barbaadu hafarsoon birrii na haa kennii narraa kafalii jechaan hin jiru reefu maal jedhe ummaan tee duutee jedhe ummaan tiyya waan isaan nyaattu beeku daqiiqaa takka akkasuma waan keenii siimaa dhageeffadhu Allahu akbar jedhamee hundi keessa warra jala jirtan namni wayii nama Ameerikaa jiru nama garteetiin namni hunduuyyuu ayirrattillee beekuu danda'u garuu immoo of mul'isullee barbaadu maqaa kiyyallee danda'iniiti mucaan kun dhugumaa yoo rakkatee ka jiraatu taate kunoo ani duuraa lakkuma sadii of qabe jedhe boo meelaal namni agarsiisuu basi jaalatu amma naa barreesse kunoo dhageeffadhu wallahi saafi walaa asli walaa haadha faate dhiisi yoo ati har'a akkaawuntii baatee waa hundaan jaayiza gootee keessan siin dubbadhaane gadi baatee akkaawuntii kennuu kenniteetiin waan kana ka jettaate ati zim jettee afaan keetiin dubbattu nu sirraa xumura mallaa kanaa akkasi barbaachise kaashii kanaami kanaa ol goonee kafaluu dandeenya riyaala kuma 40 wallahi arabdi an bira dalagu askara si qabsiisaan biyya galta odoo isan gargaarin wallahi biyyatti galchiti wallahi biyyatti galchiti wallahi di qabsiisa bakka kala namni hitii guddas wallahi di galchiti wallahi yoo saabii jecha wallahi Ya Rabbi ya Allah, ya Rabbi qabda inda deetta. afar saara wallahi yoo abo ani bakka jiru dhagayi sitti maa biyyatti galchiti ta warabbal Biyyaanti lubbuuti ajjeesiisi saafii jecha fidaa haa taatu lubbuuti kunu fidaa meeqati jiraa saafi ma akkaawuntii irraa fuudhi saafi akkaawuntii irraa fuudhi riyaala shaggar gaarii yoo saafiin akkaawuntii yoo ani hin galmaayin mata dura irratti yoo ani annamaa miti yoo kattaalii sitti ergin
waan lama godha. Saafi Ilila, saafi waan takkaa dubbatu. ati dhageeffadhu Amma wadaajaa dubbii- fi xalaata kan kee addaan baafadhu qoqoo himaa kee amma Ooyi, illee kun afarsoo beekamaadha jedhi. xalaata kan kee Mucaa guddaa kanan guddina kan gargaara, kee warri hin fedhu gargaarre sii galee jettan. usmee amma namni Ooyi baalii baaburee lila. dubbadhu maayikee. Usmee fi baaliyyoon guyyaa itti qabaa fi afarsoo tapha kana keessaa baasa. Mucaa hin gargaarra hin gargaarra haa gargaaramu haga danda'ame. Haga danda'ame. Haga danda'ameen haa gargaaramu. Hin gargaarra. Wanafarsoon jedhin deeman. Afarsoo Eh? Maayikee Afarsoo gadda dhabamee dhimmataa Wanafarsoon jedhin deeman. afarsoon uummataa miliyoonii wayiitu keessaa daree afarsoon guddina saafiin fedhu xiqqeenna saafii malee akka saafiin kuufuu fedha jechaadha afarsoon sii galee kanaafuu ati usmee jabeeffadhuuti usmee fi baadiyyoon mana Afarsoo ani maal si miidhe warri ani miidhe naa dhiise. Warri ani miidhe haati faateetiif asliinuu naa dhiisanii. Ka sababa isaanii maatiin kiyya guutuun bilookna godhan. Mee ani afarsoo marraa maal balleesse yaa jamaatal kee? Warra miidheeyyuu abshir naan jedhee asliin afarsoon guddina fakkeenya. Abshir naan jedhee wallahi. afarsoon Wallahi waan gara nama nyaatu. Mee waan saafii dubbatu kana keessatti dhageeffadhaa. Waggaa lama guutuu obboleessa waggaa lama guutuu akka waan ani daangaa keessan qotadhu akka waan ani dachii teessan qotadhuutti. Agartanii waggaa lama guutuu miidiyaa kana jirtanii agartanii jirana. Taaktaakiin kiyyallee kanuma manaa maa hin arrabsine. Dhageeffadhu manaamaa miti dhagaye. Anama arrabaan malee itti haqa dubbadha garuu ani haqa dubbadha malee arraba yoo na arrabsite namuun arrabsaa oolaa I don't care. Garuu kakadheen sitti maan yoo usmee takka jedhi maayikee baaliyoon silaa biyya faranjii jirti homaa godhuu hin danda'u tun hin dhuufti yoo barbaadde gargaarsa keessa warra itiin ammallee warra liibiyaa malee sin gargaarsiftu. Tokkoffaa jookar irraa achi dabali usmee irraa achi dabali maayikee irraa achi dabali yoo jarri si gargaarte qabrii seenaanii qabrii. Ufii qabsiisee galaan. Ufii qabsiisee galaan. Amma tokkoffaa amma sagalee dhageeffadhaa yeroo takka. Nama dhibbaa furii kanarraa Yeroo takka mee